Ina qeellama Wallaggaa gidaamitti amantoonni waldaa warra wangeela makaana Yesuus Itoophiyaa 9 osoo kadhatarra jiranuu fudhatamanii ajjeefamuu gaggeessitoonni waldatti BBCtti himan. Taateen kun kan raawwate torbanarraa gaafa 24 aanaa gidaamii ganda mana hamoo waldaa makaana Yesuus tokkummaa mana hamoo jedhamutti gaggeessitoonni waldatti lakkoofsaan 12 ta'an halkan kadhatarra osoo jiranuu namoonni 9 biraa fudhatamanii ajjeefaman jedhame. Waldaa warra wangeela makaana Yesuus Itoophiyaatti gaggeessaa kutaa lallaba wangeela fi teoloojii kan ta'an Dr. Lalisaa Daaneel miseensonni waldatti 9 jalaa ajjeefamuu fi ajjeechaan kun akkamitti akka raawwate akkanaan BBCtti himan. Sadaasa 24 jimaata darbe jechuudha. Galgala kadhannaaf kan walitti qabamanii jaarsolii yookiin maanguddoo waldatti koree dargaggoo fi akkasumas immoo tajaajiltoota kan biraa kadhannaa bultii otoo gaggeeffatanii kan sa'a 8 irratti humneen hidhatan isaan keessaa namoota 9 qabanii adeemaniiru. Namoota kanas immoo ajjeesuun isaanii gabaasisnuuf godhameera. Mirkaneeffataniirtu kana jechuudha. Du'uun isaanii ajjeefamuun isaanii eeyyee qaama kana garuu addaan hin baafanne. Namooti ajjeefaman kun maqaan jaraa Dingataa, Jireenya Dingataa, Hiikaa Ayyaanaa, Siraaj Danuu, Qabbannaa Bulchaa, Geetaachoo Beekataa, Talilaa Lammeessaa, Tolinaa Lammeessaa, Taamiraat Lammeessaa kan jedhamani. Obbolaan iyyuu keessa jiru jechuudha. Obbolaan jiru. Egaa waldaan warra wangeelaa makaana Yesuus kan Itoophiyaa ajjeefamuu tajaajiltoota kanaatti gadda guddaatu nutti dhaga'ama. Waaqayyoo maatii fi hawaasa kanaa akka jajjabeessuuf kadhannaan keenya itti fufa. Qaamni seeraa naannoo jiru hordoffii barbaachisaa taasisee qaama badii kana dalage seeratti akka dhiyeessuu abdii guddaa qabna. Waamichi keenya dhiyeessuu barbaanna. Qaama kana raawwate adda baasuudhaaf qorannoon isin gaggeessitan jira? Sinoodosiin Gidaamirraa jiru. Isa kana hordoffii taasisaa jira. Adda baasanii nu beeksisu. Tole, namoota 12tu achitti kadhannaarra ture naan jettanii isaan keessaa namoota 9dha kan fuudhamee deemee ajjeefame. Namoonni 3 hafan sun maalimoo eenyudha jedhu yookiin immoo namoota akkamiiti hidhannoo hidhataniiti moo nuti eenyudha jedhanii itti dhufan laata gaafa dhufan wanta odeeffattan jiraa? Isa hin beeknu odeeffannoon hin kennu. Waldaa makaana Yesuus Itoophiyaatti Sinoodosii Beegii Gidaamirraa namni nageenya isaaniif jecha maqaan akka hin dhaamne gaafachuun BBCtti dubbatan akka jedhanitti namoonni ajjeefaman kun gaggeessitoota fi tajaajiltoota waldattii ta'uu himuun namoonni kun 9 waldaa keessaa fudhatamanii lafa deemsa sa'aatii 2 geeffamuun ajjeefamanii gatamuu ibsu. Namni BBC'n dubbise kun akka jedhanitti reeffi isaanii gaafa dilbataa bakkeedha argamee namoonni fuudhanii awwaaluu fi ajjeechaa kana kan raawwate eenyu akka ta'e adda hin baafanne. Magaalaa Gidaamirraa jiraattuun nageenya isheef jecha maqaan akka hin dhaamne gaafachuun BBCf yaada kennite ammoo miseensonni waldatti humnoota mootummaa fudhatamanii ajjeefamuu odeeffannoo qabaachuu himte. BBC'n qondaaltota mootummaa qunnamuuf yaaliin godheen milkoofne. Godinni qeellama Wallaggaa bakkeewwan Oromiyaa hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo heddumminaan keessa socho'anii fi humnoota mootummaa wajjin itti waladhan keessaa tokkodha. Mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaatti taasifame erga milkaa'uu didees naannoo Oromiyaa iddoowwan hedduutti qaamolee lamaan gidduutti lolli jabaan gaggeeffamaa akka jiru jiraattonni ni himu. Mala mana maree bakka bu'oota uummata Ameerikaa kamisa kaleessaa imaammata biyyattiin Itoophiyaa ilaalchisuun hordoftuu irratti gaaffii garaagaraa kaasuun ibsa irratti kennamaa ooleera. Koree dhimma alaatti walitti qabaa damee dhimma Afrikaa kan ta'an Joon Jeems haasaa baniinsaa taasisan irratti mootummaa Itoophiyaa qeeqaniiru. Jeems waggoota muraasa darban keessatti wanta Itoophiyaa keessatti mudatee fi ammas ta'aa jiru kaasuun biyyi baha Afrikaa Itoophiyaan hariiroo isheen Ameerikaa waliin qabdu irra taa'uu dubbataniiru. Waa'ee Itoophiyaa ammumaan baraa deeme mootummaan Itoophiyaa nagaa buusuuf fedha akka hin qabneen hubachaa jira jedhan Jeems. Miseensa paartii Ripaabilikaanii kan ta'anii fi Miishigan irraa kan filataman Joon Jeems mancaatii waraanni Tigraay qaqqabsiisee ammas naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti itti fufee jira jedhan. Walgahii koreen kun qopheessirratti gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Hamar dhiyaatanii waa'ee Itoophiyaa ragaa ba'aniiru. In fact, I returned this last week from Dar es Salaam, Tanzania, where the US participated in talks between the Ethiopian government and the Oromo Liberation Army. Torban darbe marii mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Tanzaaniyaa Dar es Salaam ture ka Ameerikaan irratti hirmaatteerran ture. Ji'ootaaf mootummaan akka waraana bilisummaa Oromoo waliin mari'atuuf gaafachaa erga turreen booda mariin geggeeffamee ture. Ameerikaan marii kana irratti sadarkaa taajjabduun hirmaatte. Nuti hirmaannaan Ameerikaa nagaan akka bu'uuf demokrasiin jiraatee Itoophiyaan daandii sirriirra akka taatuufidha. Ammas taanaan sadarkaa hundatti carraaqii kana gochuu itti fufna.
bu'aa barbaannu namni kamiyyuu akkasumas uummanni Oromiyaa barbaadu yeroo gabaabaa keessatti arguun rakkisaa ta'uu danda'a. Marii rakkisaa ture. Daar es Salaamitti torban lamaaf walakkaa fudhate. Ta'us garuu jijjiiramni argamee ture. Ammas walitti bu'iinsi kun nagaan akka furamu itti fufnee cimnee hojjenna. Naannoo Amaaraatti iyyuu dabalatee carraan jiraannaan waajjirri keenya mariisuuf qophiidha. There is an opportunity. We will offer our good offices to help mediate. Mariin mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu ture maaliif hin milkaa'ina fee gaaffii jedhu miseensonni koongireesii dhiyeessan akkas jechuun deebisan Maayik Hamar. Of course, it's not only just the government but both parties. Mootummaa qofa osoo hin taane qaamoleen lamaan lolli deebii fedhii isaanii fi uummata isaanii akka hin taane beekanii kennanii fudhachuuf qophaa'uu qabu. Akkasumas murannoo dhugaa qabaachuu qabu. Kana beekanii kaayyoo barbaadan galmaan ga'uuf falli isaa marii siyaasaa ta'uu hubachuu qabu. Irra deddeebinee ejjennoon keenya maal akka ta'e ifa gooneerra. Dhimmoota walxaxoof rakkisoo Itoophiyaa keessa jiruuf furmaanni waraanaan argamu hin jiru. Historical issues in Ethiopia. Nagaa gaanfa Afrikaatiif barbaachisaa ta'uu kaasuun waliigalteen Pretooriyaa ammallee rakkoo kaaba Itoophiyaa akka hin furamin jirutti dubbateera. Kana malees gaaffii Itoophiyaan ulaa galaana diimaa argachuuf kaasaa jirtu qaala'insa gabaa fi hir'ina sharafalaa Itoophiyaa rakkisaa jiru akkasumas hidha laga Abbaayaatiin alatti misoomni gahaan adeemsifamaa hin jiru. Itoophiyaatti hedduu in baramanii namoota hedduu dadammaqsuu fi gorsuu leenjisuu akkasumas akka milkaa'an gochuun maqaa gaarii horataniiru. Ergaawwan miidiyaa hawaasaatti maxxansanii namoonni dhageettii fi hordoftoota hedduu horataniiru. Dinagdee maatii namuusa xiinsammuu jijjiirama qusannaa karoora gamtaan hojjechuu fi dhimmoota hawaasa dinagdee biroo irratti xiyyeeffachuun barsiisu. Ogummaa kana akkamiin akka jalqaban waa'ee lakkoo Habtaamuu Xibabuutti himuun jalqabu. Jalqaba irratti ganna 15 dura jijjiiraman barbaada anis guddachuun barbaada muuroo garabbiin laaffiseef roga inni taalantii itti qabu yookaan kennaa uumamaa itti qabu barbaada taalantuma kana osoo hin barbaadu isatiif argee karaa namoota keessatti kaka'umsa uumuu hojiirratti kaka'umsa uumuu keessattuu immoo hin danda'u osoo hin tahin meentaalitii ani hin danda'u ani uumamni kiyya akkasii miti ani kennaan kiyya akkasii miti jedhamee ifitti waan hin taane himurra akkamiin sammuu dammeessitee kaka'umsa ifiilaattee it is possible nan danda'a jettee iftura akkamitti deemtaa waan joongaa leenjii adda addaa ganna 15 duran Maleeshiyaa, Indoneeziyaa biyyoota fagootara Indiyaa deemee fudhachaa ture. Waan hawaasaa gumaachuu danda'uun gara san deeme afaan hedduus waan hin beekuuf ani barnoota hedduun baradhe by the way akkaataa itti jiruu namaa tana jijjiirtu. Maal gootu namoota saniif amma nama kakaasu jechuun sammuu tanteeta ifirra raftee hin danda'u hin godhu jettu sani suutan ni dandeessaa kaasii eenyummaa si keessa raftee san fagoo deemuu akka danda'u. Mul'ata akka qabaatee ifii isaa kana jijjiiree jiruu bareedduu if qofaaf osoo hin tahin maatii isaa qofaaf osoo hin tahin hawaasa isaatiif akka inni waa gumaachuu danda'u iskiila kenniitaaf jechuudha. Self awareness, self confidence, self esteem waan jijjaamu kanaan suutan nama kana beekumsa san kennitee fi akka inni eenyummaa isaa ta dhugaa ta'uu uumameef san argatu gootaa jechuudha. Kuni karaa motiveeshinaatiin karaa fidda. Life coach guni fi jaame immoo namni if dura fakkeenya hin qabne yookaan namni if dura ani akka abaluutiin ta'uu barbaada. Ani akka abaluutiin pirezidantii ta'uu barbaada. Ani akka abaluutiin ministeera ta'uu barbaada. Ani akka abaluutiin abbaa qabeenyaa ta'uu barbaada jechuuf namni tokko isa duratti nama laallatu qabaachuu qaba. Meentorii qabaachuu qaba. So life coach guni fi jaame nama ogummaa ta'e barbaadu suuta fiddee disipiliina san keessa needee adeemsa keessa eenyummaa barbaadu san akka inni horatu gaayidii gootee karaa guddinaa karaa milkaa'inaa isa fiddaa jechuudha. Mee dhimmoota isin irratti xiyyeeffattan natti maamee. Roogniin ani irratti xiyyeeffadhu jenereeshinii as deemu kuni namarratti hirkate yookaan nama mataa hooqqateetuma adeeroo kana naa gocha osoo hin tahin xiyyeeffannaan kiyyaani namoota ikoonomiin if danda'an uumuudha oomishuudha dalagaan xiyyeeta duraati. Roogni lammaffaadhaa personal developmentiidha. Life coaching fi motivational speechiidhaan ala hojii isin hojjettan illee waan muraasa natti maa. Hiilii irratti leenjisuun maallaqa argadha. Dhaabbatan gabaa dhaabbata san keessa dhufanii galmaa'anii almost ani hojiin kiyyaa fi galiin kiyyaas tanumarraa jechuudha. Wagganna dheeran hojjedhee biyya takka qofa osoo hin ta'in Awurooppaa irrattis nan qaba. Leenjii